السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كوجمتو دعوتو عاشا عند كديرتو أكم جرتن نجا جرا الحمد لله رب العالمين. دعوتو تكينا أراك وأكو تبي الفجرة. دعوتو تكينا مالك بتر بتيون أنجتن وان هم تايو كبتر الفجرة. دعوتو تكينا حاجة أمور فيديو كياتي شير لايك سبسكرايب كوجودان نججبه سودان نفانا تورا سنينجرا. دعوتو تكينا أرى مشا وبريدة مشا وبلتنا كبدتني لبي وري دكتور بربادن لي لكوس بالبلا سمان كبدا دوا سجل ترباتا ميتوربا جهاتا مسجل جهاتا مجها شنتما إيمو وسابي تليجرام لأن ورجع جوران ديتان دا وتو تكينا لكوس دايركتي بربادن دوا سجل سديتا مسدي أفرتا مسدي ديدا ميتوربا سديتا مسجل إن ورجع جوران ديتاني كون اللي إيمو اللي نيكابا إسنين جل دا وتو تكينا كلا تمانين جرا مشا كبد الفيت سند برسا نفانا ترى شير لايك سبسكرايب وتشوف من الرافة تمي إسنين جل دا وتو تكينا جرا مشا هاي دا وتو تكينا جرا مشا تيجي سند برسو مشان كنو حالا كنانين سوكي فكيسي دري إسنين في دير فيه نموني باية يرو مشا طلبات دفتن نم تكتوكو سكرين شوت غوداني دفتوان تيه حالا كنان جزء درامي إسنين تطلع جافين حالا كنان كرتوني كسيافني وهون دايو كوب إسنين رفنا جود دا وتو تكينا كلا تمانين تكتكان غتيسا وجين إسنين تيماتنين isin beessa isinin jedha ottoota keenya dhuma viidiyoo keenya nu wajjin tura share olii godha warroonni meeshaa bitatu barbaadan gara keenya koottaa isinin jedha ottoota keenya meeshicha gatii isaa waliin ifa isin godha akka wati juulaa filaadhaan haala kanaan gizee saqqamee baay'ee bareedaa kan tokko tokko doon sakkiiwwan hojjennuu fi inni hundi isaatu akkuma kana jira bareedaadha garuu gizee mabraatiin saqqamee haala kanaan hin bareedu ifaan ta'e nagaa tokko tokko ni baddii gaafa takka takka argamti kanaaf gizee tokko tokko ndootiin sakkiin hojjenna isinin jedha ottoota keenya kallattii maaliin gati isaa isinitti hima wajjin hayyee daawwattoota kennaa gatii isinii himuu gisee jammaru tartiiba meeshaatiin isinii hima jechuudha. Tartiiba meeshaatiin yoo ka'u tokko farratti gagalmaa roottoodha waan ta'eef roottoo kana ni beeytanii roottoo baay'ee guddaa fi xankaaraa ta'edha jechuudha. Roottoon kuni qarshii 3,300 yeroo hunda isinii hima waan ta'eef ni beeytan daawwattoota kennaa itti aanee giloobal sahaanii jedha. Giloobal sahaanii isa kana kun haala kanaan bareedee dardarame سجيرو كنا باين نانجزي أما كنا بدأ جرا أدين كوني بورات دي أرا بورا برو يتو جرا غرو أدي كنا تبريدا كنا فين يرو باي كنا فيلا دايت جرا دا وتو تكينا جلوبال سهانين كاشي كومشانين بيتاماني بيتاني كلا تمام مشات أنتو سندبرسو فيرموزي ورك أما جرا فيرموزي ورك أما لينكونو إسا جلوبال جرا ترجيتان إسا كنا جرا فيرموزي ورك أما كذا إسا يجي كذا يوم بافنه حالا كنان gatiin isaa qarshii 5,500 feermuuzii baay'ee bareedduu fi kwaaltii taatedha jechuudha. Daawwattoota keenya laalladhaa gatii isaa dhagaatii warri isin tole dhuftanii xalabachuu dandeettan isin jedha. Daawwattoota keenya kan itti aanu rakabootii ifaatii rakabootii ifaa jechuun rakabootii jimlaayitii isa kana durallee isin agarsiiseera. Rakabootii baay'ee bareedduudha jechuudha. Daawwattoota keenya bitadhaa mana keessan faa bittirittiin godhaa isin jedha kan galtan akka manni isin dabbarre rakabootii kana mana keessatti akka qopheeffatan isin jedha. Daawwattoota keenya kan itti aanu mooto jabanaa jedha. Jabanaa ishii bareedduu tana kunoo mandajaa tanaan addaan nambisina. Jabanaan tuniif mandajaan tun waliin deemti jechuudha. Ilaalame akka isiin bareeddu rakabootii jimlaayitii kana biratti bareedu danfistanii jechira buustan maashaallah baay'ee namatti tolti. Gatiin isillee qarshii 800 mandajaalle haay mandajaan 800 jabanaan qarshii 500 kana fakkaata. Daawwattoota keenya kan itti aanu burcuqqoo shaayii jedha. Burcuqqoo shaayii baay'ee bareedduu taate qabdi obboleettiin teenna kun isii tana asirratti isin agarsiisa. Daawwattoota keenya laalamee kwaaltii isin qabdu akka isin nama jettu haala kanaan qabatanii gizee itti dhugan shaayii osoo hin taane burcuqqoo nama quubsiti. Maashaallah garuu baay'ee jaaladhe baay'ee bareeddi kana fakkaatti isin jedha. Daawwattoota keenya burcuqqoo baay'ee bareedduudha. gatii isillee laaletuma isinitti munaa wayya dhiifamarra kaameraa maaniin qabu yoo isin rabbashellee dhiifama isiniin jechaatuma burcuqqoon shaayii qarshii 900 bitamte abbaa jaha teessoo isii wajjin maashina bishaan uwwisuu qabdi obboleettiin teenna. Maashinni bishaan uwwisu kun isa kana maashina kwaaltii eeggate binna gizee hunda baay'ee bareedaa akka ta'ee fi guddaa akka ta'edha jechuudha. Daawwattoota keenya namni maashina kana hin beekne hin jiru. Pilaastikii yoo bitame pilaastikiin hin rabba'u kanatu jabaadha. Ni qorqoorroodha jechuudha. Daawwattoota keenya baay'ee gaariidha. Maashinni bishaan uwwisu kun qarshii 1,800 bitama. Mandajaa karabaa amma isin agarsiisee jira. Saanii feermuuzii boleettiin teenna saanii feermuuzii kun achi jirtu boora.
distii sadiin tana qabdi jechuudha. Baay'ee babbareeddu haala kanaan dardaramtee jirti daawwattoota keenya. Qarshii 2200 bitamti isaaniin tuni. Kan itti aanu tirii adii sadii qabdi obboleettiin teenna. Tirii adii sadii guddarraa qabee aga xiqqaate tirii baay'ee orjinaala furdaa ta'e kan osoo lafa dha'ee hin cabne kan ol fuudhuu hin danda'amne baay'ee orjinaala guddaadha. Gizee cidhaa gizee sargii gizee adda addaa cidhaaf sargiin tokko madhiifama isin jedha daawwattoota keenya. Kan itti aanu immoo gizee keessummaatiif ka ta'u kan itti aanu immoo maatiidhaaf mana keessatti ka ta'u jechuudha. Kun haala kana sadii walirra kaagara gagga'u kana jechuudha. Siibitee jira obboleettii teenna hawwii rabbiin nagaan isaa galchu meeshaan kee meeshaa baay'ee bareedaa fi orjinaala ta'edha jechuudha. Tirii bira gizee taarru maashina juusii qabdi obboleettiin teenna. Maashina juusii isa orjinaala fi tokkoffaa ta'e jechuudha. Kun haala kanaan baay'ee furdaa fi orjinaala akka ta'edha inni kun jechuudha. Kana dhiisati kunummaan jechuudha. Kunummaan baay'ee kwaaltii kan eeggatedha. Feestaala keessaan baafne. Tun immoo qimamii adda addaa daakuudhaaf yoo barbaadde bunni itti daakkachuudhaaf tataatudha jechuudha. Kun akkuma biyya arabaa jirtutti kana sadii walirratti jechuudha. Maashinni juusii maqaadhaaf ka juusiti malee ka waa hedduuti jechuudha. Maashinni juusii kun qarshii 3850 bitama yeroo ammaa kana. Kan itti aanu soolaarii qabdi obboleettiin teenna. Soolaariin isii kun abbaa ampuulii afurii kanuma duraan biratti beeytan sanii orjinaala soolaariin kun. Soolaarii baay'ee beekamaa fi daawwattoonni keenya hundi jaalatan jechuudha. Qarshii 5200. Kan biraa immoo dura soolaarii kana qarshii 5500 ta'ee jira. Gara biraatti nu garuu Finfinnee irraa finnee waan ta'eef baay'ee daawwattoota keenya irratti caangochuu hin barbaannu. 5200 daawwattoota keenya ammallee akkuma duritti itti fufee jira nu biratti. Distii sibiilaa jedha. Distii sibiilaa habbaa 7 qabdi obboleettiin teenna. Kun qo'aasina garsaa bira ga'e. Guddaa guddicha isa jala jiru kanarraa qabee jechuudha. Haga dhiqqishu daa'ima illee itti godhani taatutti qabdi jechuudha. Daa'ima bichaa miti sun nama lamaaf hoxiifuu hin taati. Kun ilaalame dhiqqishuun iyyuu kana fakkaatti jechuudha. Daawwattoota keenya habbaa 7 walirratti jira jechuudha. Qarshii 4800 bitama. Baay'ee rakasa jechuudha. Maaliif takka takkaan osoo bitaniyyuu kana ol baasa. Distiin kuni maashaallah gatiin isaa tamataxaanyidha jedhee yaadaani 4200 bitame 4800 jedhe dhiifama naa godha daawwattoota keenya. Jookii warqaammaa adiidhaan jedha. Jookii warqaammaa adiidhaan isa kana jechuudha daawwattoota keenya. Jookii warqaammaan baay'ee bareeddi tuni jechuudha. Gizee kaantu dhufaa kana jedhamee murteeffamuu hin danda'u. Jookiin warqaammaan kuni taara dhufte kana garuu baay'ee jaalladhe baay'ee bareeddi maashaallah. Laala isinillee baay'inaan mircaan kiyyaa mircaa shamarraniitiif tokko jechuudha. Gizee baay'ee meeshaan filadhe warreen bitee hunduu ni jaalata. Mircaa keetiin bitii yoo jedhanii ani bite jechuudha. Nama hedduutu jaalataa jira jechuudha. Maaliif dubartiin baay'inaan mircaan isaanii tokko jookii warqaammaa adiin jedha. Qarshii 2000 bitame maankaa fannoo jedha obboleettiin teenna. Maankaa fannoo qabdi kun asirra jirtu bareedduu tana. Isiin maankaan fannoo tun immoo 1350 bitamti. Siinii fannoo kan Dubaay jedha. Siinii fannoo kan Dubaay jechuun isa kana kun daawwattoota keenya. Isa kana waan ishii isaa irraa ciruun barbaanne maaliif sirriitti xixiqqaaqee barbaada meeshaan kuni. Kunoo siinii 6 qaba, asii 3 qaba, asillee 3 qaba, siinii 6 qaba. Ka aananii fi buna walitti itti dabalan qaba, ka siinii irra kaatan qaba, ka aananii qaba, ka sukkaara qaba, waa hunda ka qabu jechuudha. Gatii isaa yoo jettan siinii fannoon qarshii 1600 bitame. Maankaa cilfaa maayikaa jedha. Cilfaa maayikaa obboleettiin teenna hagana nuun hin jenne an tokkochuma bite jechuudha. Yoommoo dabalachuu barbaadde sii dabaluu danda'a obboleettiyya. Isa tokkocha kana bite jechuudha. Dhiifama yoo ka likkiin ta'e maashina qimamii daaku. Maashina qimamii daaku jedha. Maashinni qimamii daaku kuni isa kana maashina baay'ee kwaaltii eeggattee qimamii adda addaa ka daakuu dandeettu. Maashina baay'ee orjinaala taatedha maashaallah. Meeshaa addaati wallahi. Laalame akkasiin ulfaatu dhugaa rabbii ofii kana geettee fi baay'ee ulfaata jechuudha maashinni kun. Maashina kwaaltiidha. Qimamii adda addaa mixmixaa waan barbaadan itti daakkachuu dandeettan jechuudha. Daawwattoota keenya banee keessa isin agarsiisaa jiranii suuqii kiyya daawwadhaa isin jedha. Suuqii fakkeessee dardaree miti.
laalame keessallee kun akkana jira albee afuriin daaka jechuudha zuura afuritti qaba baxxaam itti daaka sirriitti bulleessa mixmixa adda addaa dhibame adda addaa waan barbaada waan gogaa ta'e waan hojiidhaan ta'e malee sirriitti daaka kurreen isaa kun kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya gatii maashina qibamii kun immootu maashinni qibamii 3,150 kun galmeera laalaa isinitti himaa jira kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya share like subscribe gochuun irraanfatina isiniin jedha haga ammaan hojii turuu keessanii guddaa isin galateeffadha yoo kameeshallee akka duriitti isin waraabuu dhabee kaameraamaaniin hin jiru har'a kadir gara biraa deemee anatu waraabaa jira yoo kaballeessu ta'e dhiifama isiniin jedha daawwattoota keenya haga ammaan hojii turuu keessanii guddaa galtuma isiniin jedheera haga viidiyoo biraa qabadhee isiniif deebi'utti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh